Maqaan kiyya Hawwii Deebisaati. Dhaloonni kiyya immoo Adda Gabaas aanaa Dadarii amata 20 diree lawaa keessan jira. Qabsoo keessa turtan? Qabsoo gaafa sabaatti jaalataa tarreen nu barsiise. Abbaan muraasa kiyyaa guulaa galmooti. Abbaan waraana keenyaa guddaan galaasaa jilbooti. Waa hundarraa nu dhoorku, waa hundarraa nu eegu galaasaa jilbooti. Kanama gusa diballeessa taafree sana gabaasa. Naman tuqina, hin jarjarina, bakka malee hin dhaabbatina, waliin tuqina. Kanunjuu irbuu torba gadii torba olii kanunjuu galaasaa jilbooti. Wajjin rakkanne galaasaa jilbooti. Qabsoo gaafa sabaattiiti. Jaalataa tarreen nu barsiisa gobeeniletti. Achi as abbaan muraasa kiyyaa guulaa galmooti. Abbaan waraana keenyaa guddaan kan nu gorsu qawaa hundarraa nu eegu galaasaa jilbooti. Kanama gusa diballeessa taafree isaan gabaasaa jiru. Hin jarjarina, bakka malee hin dhaabbatina, diinarraa ifa eegaa. Irbuu torba gadii torba olii kanunjuu isa. Hawwuu sooraan nu dhufee, jalaan sooraan nu dhufee, gubbaan milishaan nu dhufee. Mishigiin teenya eeldhaa'e haxii janiiti eeldhaa'e keessa seenamti. Oduma akkas jennu baanee bakka hunda yaana bakka oolleen bullu bakka bulleen oollu cinqii hamtuu keessatti qabsoo teenya dabarsinee jirra. Beelofnee dheebonnee xaaxa isaa nyaannee hudhaa nyaannee bakka bishaan dhabnetti galaasaa jilboo citaa keessa fa'aa xuxxuuxaa jee citaa fa'aa keessaa xuxxuunnee akkasitti qabsooyin. Odoo jennu daaroo labu galle nuti. Daaroo labutti eega galle booda fiig jedhanii fiig faadha innee gaara gaarnee keessaan barbaraadha innee hiddii bakka jedhan hundadha innee dachaan asiin eegaa ol dachaana bakka bobbaanuuf laga ejersaatiin baaneeti dhummuu ga'an bakkitti hidhannoo hiikannu bakka sadii nuti as keessatti Harargee keessatti bakka sadii bakka waan takkaan maletti sodaa takkaan maletti hidhannoo hiikan. Dhummuugaa baanee dhummuugaan fottoqaan haara lafeetiin buunee culul dhaynee cululiin gololchaminneeti jilboon gooroorra shariifaa gubbatti hidhannoo teenya hiikannee hafuura baafan. Achiin ol kunneeti ol kunnee hawaash dhaynee hawaashiin karaa caancootiin dhummuu gaddachaan. Rakkoo jabduu keessatti qabsoo teenya dabarsine nuti. Achirraa eega gaddachaane booda eega zamana dheeraa turre burqaddachaane. Burqatti hogguu dachaane lolli hamaan haleellaan jabduu nurra dhaabbatte. Za'aa 5 irraa eegallee bakka qumbii janitti hanqa za'aa 11tti haleellaan jabduu nurra dhaabbatte. Galaasaa jilboolleen halkarraa haleelame nuugii bareen toona biraa koftee ani immoo qoreen qabbanooytuu na diree kaartaa shanfixeetiin bororee qarree seenee lafeen duubaatu hundi cabxee na dhumte halkan 3 qarree keessa bulee achi keessaa namni ijoollee koftee barbaadu na arkee haadha Adam janiin achuma bishaan noo baasanii hanqa asasaan akkana yaa'a bishaan noo baasanii mana nagalchanii huccuu dhalaan akkaayanii ogeessanii yaamanii na shukkumanii bultii 15 achi taa'ee bultii 15 eegaan fixe booda ka ollaallee nam tokko nan dhagayin karaa jalloo dhufnee karaa jallootiin wanni karaa jallootiin masalaan fidanii masalaan hirna nageessanii makiinaan qorsiisanii achirraa miicata bu'ee mana abbaa sharafi galee gaangee abbaa sharafee akkasitti burraa isa dhaqee burraa isa kaambii teenya deebi'e. Achi booda hidhannootiin deebinee ani amma tokko dasaa Soomaalee keessatti nana faqanii hambis roobaa faan maammata ammadee faa warri nu deeggaruchitti achi odumaan taa'u eegaan fayyee hidhannooti jandeeffanne odumaan taa'ee magaalaa raayis waa hunda fiduufi odumaan kaambii ugguu isaan bobbaanee eeguufi dirree baanee
ogguu harawaaca dhufne ana akkasumatti miicataan makiinaa horee dhufe hirnatti irraa bu'ee masalaan harawaaca dhufe harawaaca hoggaan dhufe dawoo sooleetii fi miidha isaan ka makiinaan nurraa kuffifte jaalle diriirsaan duruu ijoollee leenjii eegale isaanis jaalle gamoojii biiroo qabatanii tatta'anii achi kaambii wanni meeshaa mana guutuu keessa xiqqoo bubbuleetiin magaazina meeshaatti guuran keessa bubbulee naafi elema waareetiif jaalle lalisee roobaa jaalle nadhii bira dhufu achi jaalle nadhii bira turree tajaajila mooraa kuduraa bakka hundaa hin fidaa hidhannoon qabu lolli allola yaadiqii akkasitti egaa baatii shangeenye shaabiyaan dhuftee sabsabaa gootee nu biraa yaatee idduu sana jaalle galaasaan gaafate jaalle galaasaan ani waraana kiyya fudheetiin gaara deebi'a jeeni jaalle nadhiin hin ta'u jeeni akkasitti jaalle nadhiin nu biraa qayyaramee shaatararra gallee ammoo waraanni wajjin qabsooyne gaafa duraa Taaddasaa Birruutiif Hayilee Dachaasaa Hamaqaa makiinaarra baasan nu dura nuti namni wajjin qabsooyne jaarraa abbaa gadaa elemoo qilxuu maamma sheekotaa Aliyyi Cirri Waaqoo Guutuu Aanee Soroobaa Gabaa Raammes Diimaa Nagayoo jaalle Bobbaasaa jaalle Guysaa elemoo Waaree Sheekh Xaliileessaa Sheekh Obsaa Ibsaa Sheekh Hasan Jaaja Ibsaa Sheekh Hasan Jaaja Baaroo Tumsaa Baadhoo Dachaasaa Baadhoo Dachaasaa Caalaa Wallaggaa Galaasaa Jilboo Leencoo Hoolotaa Dhugaasaa Bakakkoo Obbo Nadhii Gammadaa itti aanaasaa jaalle Buruysoo Boruu Tuujii Nuuree Alii Buuyyu barsiisaa keenya immoo jaalataa tarree ijoolleen karaa qabdee teessuun waraanni keenya nuti nafna ilmaan kutaa 11 kadhume qabsoo irratti wareegame ijoolleen karaa qabdee teessuun abbootiin mirgeetii Araarsoo Biqilaa Ejersa Goorootii fi Kombolcha Adaree Daawwadhaa itti gaafatamaa waraanaa isa Haramaayaa gaara mul'ata Gobeel Qarroo Dirree Dhawaa Hanqaa'anaa Qarsaatti abbaa biyyaatti itti gaafatamaan ammoo jaalle golee jira Araarsoo Abbaa Humnaa jira Harcaasii jira Sheekh Finiinii jira achirraa Laangayii fi Watarirraa Qullubbiirraa gad deebise itti gaafatamaa waraanaa jaalle Baroodaa jedhaniin Qullubbiirraa achi deebise Calanqoo Kurfaa Callee Qobboo Laga Gabaa Dingaay Qulul Dadar Darruu itti gaafatamaa waraanaa jaalle Daddafaa jedhaniin Kaarramillee Yakkaa Saphalo Hanqa Bikkeetti Hanqa Hadiidaatti itti gaafatamaa waraanaa Aanee Sooroobaa jedhanii jaalle Bariisoo Boruu jedhaniin Kadaaroo Rabu wajjin turre isaaf jaalle qeeran sotti gaafatama waraana Barooda Burqaa Kaarramakkalaa Soqaa Harawaaca Jaajaa fi Jarjartu itti gaafatamaa waraanaa Guulaa Galmootii ammoo abbootii waraanaa Guulaa Galmoo abbaa muraasaatii walitti dhufneen hin beekaa Ibsaa Dagaa jira jaalle Butuchoo jira Iliyaa Sheekh Muusaa jira jaalle Garsiisaa jira jaalle Deebisaa jira abbaa Jamaalii jira jaalle Tulluu jira Dawoo Soolee jira Gurmuu Soolee jira Hambis Soolee jira abbaa Caalaa jira itti gaafatamaan ammoo Guulaa Galmooti Saanfila Hirna Masalaa Gooroo Re'ee itti gaafatamaa waraanaa Mul'ataa Dirreeti Ciro Hirnarraa achi deebise Ciro Baddeessaa Idduu sana Amboomsaa Daadhii jedhaniin achi olis jaalle Caccabsaa jedhanii jira gaman ammoo Dhooble Burqaa Tirtira Dhooble Raammis Daaddoo Abbaayee Gooroo Guddoo Huffee Booyyee Aggeeba Jirimee
kalaalaa gooroo haroo hanga soqaatti itti gaafatamaa maamma sheekotaati. Mayyuu mulluqqee laga odaa hanqa burqaatti itti gaafatamaan waraana ijoollummaarra soolee sana fa'aadha. Jaalle qeerranso jedhanii jira. Sheekh Xaliilee isaa jedhanii jira. Waraanni adda bilisummaa Oromoo kakutaa 11 na biraa dhumee jiraanii as keessatti akkaan itti dubbadhuun dhabee nuti namni biyya hundaa as galee rakkoo jabduurra jirra. Akkaan itti carraa dhabeetiin as afe'anii ani immoo maqaan kiyya Hawwii Deebisaati. Adda bilisummaa Oromooti. Capheetiin baqee guyyaa saniin caccabanii naaf ilalis yeroo baalleen ijoolleen shamarran Oromoolleen nuugi bareentoo dargiin na biraa dha'e dargiin na biraa ajjeese guyyaa isiin na biraa kufte saniin caccabanii ayyaantuu dagaa kuuloo jaalataa kuulanii qillee abdullee takkittii Oromoo urjii dhaabaa raggaatuu fi aslii tokkollee raggaatuu fi aslii jira malee nam tokko na biran jiranii. Ani amma dura gaggaba rakkoo jabduu keessaan gidaaruma faa galaa jiraachuu jira. Rakkoo jabduun na bira jira. Ani immoo silkii tiyya isinii kennuun barbaada. Elema waareetii fi sheekh obsaan ammoo warra mirgeetti tana hundaafuu waa raabsu. Raabsi bakka hundattuu kennu akkasiin naaf elema waaree mooraa wajjin jiraachifne akkasi chaatara rabbaane ilmaan Oromoo biyya bishaanii fi midhaan hin jirre keessatti hundi wareegamanii karaa keeniyaa hundatti gammoojjii hunda keessatti wareegamanii ilmaan dila kana Oromoo dhabne nuti saniifuu tokkummaa keessan jabeeffadhaa kursiin barbaadinaa yaa Oromoo akka haleetti booda nu deebisina nuti wanni itti kufne tokkummaa dhaba qaraatii dhaba nama le'en nu fixe tokkummaa jabeeffadhaa kursiin barbaadina ilmaan Oromoo ganaa kan dhufne hadaraa taniin isinitti dhaammadhu ani Hawwii Deebisaati. Takkittii tanaa isinitti dhaammadhaa nagaya keessan hamataa keessanii barbaada ilmaan Oromoo dachii irratti nafne dhumnee jirra. Shamarran keessaa naafi raggaatu fi asli kaniin an beeku hangana qofaa jira. Anuu gaa dargii keessaan caccabee rabbii kiyya na baase hadiraa seennee nuti nam tolba rabbi nu baase malee na barbaadanii na dhabanii ilmaan rabbiin kuno tura keessaa sadii rabbi naa kenne sadeen san lama shafaa tokkoon qaba tokkummaa jabeeffadhaa waliin harcaasina dubbiin akka kalee kan nuti hin deebine yaa ilmaan Oromoo haa alaamanaa haa bahaa kibbaa wal jabeeffadhaa kursiin barbaadina. Tokkummaa jabeeffadha akkan facaan akka kalee kan taane akki kalee kan nuti hin deebine akki kalee nu godhe hunda ni garra ijaan Abiyyi Ahmad bakka kalee diinni nuti hin seene san hukuta akka dhaqee nurraa araarse hoogganoota adda bilisummaa Oromoo qaamata 25 ala fixe biyyatti nu deebisuu tana nuti galata guddaan irraa qabaa an akka mataa kiyyaatti laffaa'aniiti. Ni beeyna akkaataatti isaan as ga'aniisi yaa Oromoo wal jabeeffadhaa ganaa qeeroo takka akka mataan hin dhukkubne harqoota sibiilaa qofa ofirraa buusuu barbaadaa malee kursiis hin barbaadina bilisummaa abrii hunda rabbii fida namaa miti kanama shuumuus kanama shaaruus rabbii wal jabeeffadhaa rabbitti irkadhaa kursiin barbaadina du'aan lubbuu fi barbaadina Oromoon ganaa namaan fe'amtu boodan deebitu namaan hoggonamtu namaan ergamnu nuti hiyyummaa wanni nu fixe lisooma keessaniin dalagadha wanni Taayiwaan biyya hunda keessaa qabaa guraageen hogguu dura gasseentu kopheen eegalti shamarran isaanii bunaan eegalan kanama tokkon tuyne yoo namni arrabse kanama jalan deeffan nuti hiyyummaan nu fixe dalagaa teessan lisooma keessanitti fufaa yaalmaan Oromoo silkii tiyya urjii dhaabaatii fi saamiyaa raggaatuu fi asliin yoo jiraatan silkii tiyya isiniif himaa silkii tiyya naa deebisaa yaa ilmaan Oromoo silkiin tiyya duwwaa 9
duwwaa takka 36 duwwaa 7 duwwaa 9 yaalmaan Oromoo rakkoon jabduun na jiranii silkii teessannaa deebisaa. Hayyee mee ammaan tana yeroo ammaan tanaatti haalli jireenya keetii maal fakkaata? Haalli jireenya kiyyaa jiruu gidaaraan galaan manaan kiraa firraa kafalee keessa taa'uu dadhabeetiin kiraa keessa ala gala mana namaa qubana qaba gandii hundinuu rakkoo jabduu waan hin nyaadhuus hin qabu manaan keessa galullee hin qabu rakkoo cimtuu narra jiraan jaallan kiyyaa ka'alaa kamanaa kabahaa kibbaa na bira dhaabbachuun barbaada akkaan ittiin olii harkadheellee finfinneellee dhaquun dhabee ana gaafadha. Finfinnee silaa maaliif dhaquu feete? Silaa hogganoota keessa biraan dhaquu barbaade akkaan itti naquun dhabee rakkoo hamtuun na jira waan hin nyaadhuu hin qabu nooliin baasee dhaquunis hin qabu huguta qaqeeroo naa kanneetiin dhaqee biran geenye niin deebi'ee. Meegaa warroota jaallan duraa wajjin qabsaa'aa turte kan ammaan tana lubbuudhaan jiran jettee yaaddu biyya alaa jiran eenyu faadhame? Raggaatu aslee ni jiran urjii dhaabaatis ni jirti saamiyaa faas wayiinti dhaammachuu barbaada ilmaan Oromooti qabsaa'aa adda bilisummaa Oromoo takka tiyyaati ani zamana meeqaan qabsaa'ee jira caccabee jira akka carraan dhabee kaan itti dubbadhu as keessa fitnaa biraa keessaa jira waan adda addaa jira mataa kiyyaafuu sodaadheetiin jira ammoo silaa isaan na bira dhaabbachuun hin barbaade dhaamsini isinii dhaamu yaalmaan Oromoo tokkummaa keessan jabeeffadha wal jabeeffadha hayyuu fi jeenyaan na biraa dhumee jiraan bu'uura barbaanuun arganne hin milkooyne nuti wal jabeeffadha tarkaanfadha dhiini hayyuu fi jeenya dhabnee jirra ni beeytanii yaa araarsoo biqilaa ni beeytaa jaallan kee kasi biraa dhume jabeeffadhaa wal bu'uura keenya ha barbaanuun arkan rabbiin nuuf kenna kanama shuumuu fi kanama shaaruus rabbii obsaan tokkummaan itti dhaqqaba. Yaa galatoomaa. Assalaamu alaykum wa alayna wa alaykum salaam.